Har'a yeroodhaan ati dheengatte tokko qabdee geessiteef tokko geessiteef anaan immoo lubbuu koo asitti na baasuudhaaf waan baay'ee gochaa ture. Waan baay'ee har'allee akka hin arganne akka foonitti immoo na kukkuta namichi geerriin sun akka foonitti har'a irbaata na godhachuu isaan oolaa. Waan gootu moo godhe? Waan gootu godhe. Suraatiinis shakkisan qabaatin. Tokko barbaanne geessina. Hin sodaatini lubbuun kee habaduudha lafa kanarraa habaduudha badiidha nan du'a hin duuta marree ati immoo kana sammuu qabdu kana malee foon malee sammuu qabdu. Geessina barbaanneen siin jedhe. Ergana keessa bahee geessita namittiin oo qalbii qabdu beekta. Qalbii keessa jira gochuu malee jibbee Akka kanuma sodaattaati. maaf sodaatta? Maaf sodaattachuun kee sibiila tafaan qaba? Hodhu jennaan sokkuun si godaansisuun biyya lafaa kanarra akkamitti akkas naan jetta ati immoo lubbuu kee sibiila naan jechuu barbaadde. Nageessaa tasgabbaa'eeti. Sibiila ati sodaattu kana. Kanumaan tasgabbeessinu. Akkamitti tasgabbeessita? Kanaan tasgabbaa tapha sammuu taphachuun odoo nurra jiruumoo? Tapha sammuun taphattu maal goota kanaa yaadda kan? Hin sodaatinati. Gurra ishee qabnee itti geessina. Hin sodaadhu. Hin jedhanaan immoo beekaan waan hin godhu. Nan sodaadde sodaa ishiin qabaani wanta geerrii kana wanta sibiila kuftuu kana lafan buusuun sibiilittiin sodaadde malee karaa harka lafa jalaatiin deemti ishii. Dhageesse ishiidha malee harka nyaanne nee lafan buusu. Hin sodaatini siin jedhe. Amma hin geessina. Hin geessina. Maddide waan inni siin jedhe tole jechuu qofa tole maaliif nu gombisuu danda'a carraan sadan gombisuu danda'a kanaaf afaan keessan qabattanii waan inni siin jedhe tole jechuu dhageesse kanan taane taanas iyyuu gombisuu danda'a wanti beekamaan hin jiru. Dhaabadha. Hello boss. Waan haaraa maaltu jira? Waan haaraa maaltu jira? Argameera. Ani nama hojii kee naman xumuruu hin dandeenyen tureen. Xumurreerani. Xumurree argamneera. Hojii keenya immoo itti fufna. Kanaaf duubatti wanti nu deebisu hin jiruni. Dhufneera. Neek. Maal gochuu danda'ama? Let's go. Akka kana ol seenteen deebilee argiteetta? Iyyan argeera boss. Deebilii gubbaarraa furtuu jiru argiteetta? Iyyan argeera. Furtii sana fuutee saanduqa reeffaa banta. Tole. Saanduqa reeffaa mana koo jiraa? Gajjedh. Ammam gaafa na tuffattan? Ammam akkamitti gaafa na laattan? Ijoollee harma gadhiiste fiddee dhuftaan atti? Anatti moo? Kun Maal? Sammuu keenyatti gadi bu'an. Dura maal edda? Dura maal edda? boss balbalarra dura maali? Boos. Dura kottee? Boss. Dura kottee? Na harkaa ba'i boss. Akkamitti yeroo na tuffattan akkamitti yeroo na tuffattan nama ol deemtu mucatti hamma gadhiiste maal agarsiisuu keessanii natti isin wantuma isin natti agarsiisuu yaaddan natti faame maal hoggaa jettu amma kana hoggaa natti fidde. Kana gaafa baasti boos gaheera naan jette. Ngeenye. Gaheera naan jette. Gajjedh. Hin jedhu boos. Maal ta'e hin jettu? Boosni maal albaatu? Jedhu. Maaltu si na fedhe? Amma koo darbaartu amma ajaja darbaartu keessa baartu ammasii. Boss baas. Anaan. Gajjedh. Boss. Darbu. Gajjedh. Hin jedhu. Ahoo. Ajjeesneer argitanii lafa keessa gadi. Kooti bati. Kooti noo namitti maal boss? Boss. Dem gadi. Dem.